Ashamar kafoonee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyya keessa teessanii nu daawwachaa jirtan marti baga guyyaa har'aa waliin geenye isiniin jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kan isinitti himne jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan faashistii Abiy Ahmad kaabinoota isaa duraanii qabachuun ilmaan Oromoo Walloo lafarraa duguuguu fi dhuun itti fufee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni faashistii Abiy Ahmad ilmaan Oromoo Walloo kaanis ajjeesuun itti fufee jira. Kaabineen Walloo uummata Oromoo Walloo irratti doorsisaa fi gidirsa irratti raawwachaa jirti. Namoota hedduun guyyaa tokko dura aanaa Jillee Dhummuugaa keessa ukkaanfamanii jiraachuu isiniif gabaasaa turreerra. Namoota guyyaa tokko dura ukkaanfamanii turan keessa nama Umar Kichaa jedhamu guyyaa kaleessa mana hidhaa aanaa Jillee Dhummuugaa keessa gara mana hidhaa Xaayyeetti dabarsuun dhagahame. Akkasumas guyyaa kaleessa kana Sheek Abdallatiif Caffaaroo Bixirraa akkuma kamisee gaheen Ammii Muhee akka inni hidhamu godheera. Yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo Walloo haala akkaan ulfaataa keessa jiraachuu isinitti himamaa jira. Oduma wal fakkaatuun aanaa Jillee Dhummuugaa hidhaa fi doorsisni itti fufee jira. Aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti kaabineen PP hulaa yookaan balbala uummataa irra makalaakaa oofuun ilmaan Oromoo Walloo kaan hidhuu kaan immoo ajjeesuu fi kaan qabeenyi isaanii saamsisuun itti fufee jira. Namoota gocha kana uummata irratti raawwachiisaa jiran keessaa muraasni kan armaan gaditti maqaan eeraman kana. Tokko Aliyyee Abbagaaroo, Ahmad Hasan Aliyyii, Muktaar Awwaluu, Muhee Baashuu, Juraaraa Adam Muhammad, Adamee Obboleessa Aliyyoo Adam, Muhammad Aliyyii, Hammee Asagideny, Sayyidee Daradam warreen armaan olitti maqaan isaanii eeraman kun warra uummata irratti gocha fokkotaa fi suukanneessaa raawwachaa jiran keessaa isaan muraasa. Kaanis akkaatonni dabalataan akka jiran maddi keenya kun ibsee jira. Akka maddi keenya kun jedhutti namoonni kun namoota Jamaal Afroo ofii isaatiif bakka biraa taa'ee uummata irratti bobbaasee akka ta'e ibsamee jira. Oduma kanaan wal qabatee aanaa Dawaa Caffaa keessatti uummata saamuun ajjeesuu fi hidhuun itti fufee jira. Aanaa Dawaa Caffaa keessatti hulaa yookaan balbala namaa irra deemuun takkaan sakattaa isaa kana irratti abbaan adda durummaan uummata rashanaa jiruu fi rashansiisaa jiran keessaa muraasni isaan armaan gadii kana. Tokko Ammii Muhee Alii, Ahmad Muhammad Said, Ahmaduu Yusuf Saiduu Indiris Yusuf namoota jedhamanidha. Jarri kun uummata keenya Oromoo Walloo irratti gocha sanyii duguuggaa irratti raawwachiisaa jiru. Qeerroon Oromoo Walloo uummanni kun lubbuun ilma namaa isaan biratti laaftuu yookaan rakkisa waan ta'eef haga dandeessan qeerroon Oromoo Walloo of eeggannoo akka gootan ergaan gola irraa darbaa jira. Aanaa Dawaa Caffaa kana keessatti akkuma irra deddeebiin isiniif gabaasaa turretti Caffaa ganda Gobayyaa keessatti qeerroon ganda sanii roorroo amma itti dhufe kana baqatanii gandicha lakkisanii waan bahaniif makalaakayaan Abiy Ahmadii fi Isaayyaas Afawarqii shamarree Oromoo kan maqaan ishee Khadijaa Sayyid Usmaan jedhamtu qeerroon bilisummaa Oromoo bakka jiru ni beektaa baasi jechuun shamarree tana harka duubatti hidhanii akka fedhan godhaa akka oolan gabaasni nu gahee jira. Akka maddi keenya kun nuuf himetti shamarreen tun hedduu miidhamtee jirti jedhe. Ganda Gobayyaa keessatti yeroo ilmoo dhiiraa manaa dhaban haadha manaa isaanii roorrisuun akka itti fufetti jira jedhe maddi keenya kun. Yeroo ammaa ilmoon dhiiraa akkuma ganda gadi dhiisee baqaa irratti argamu namoonni callisanii mana tata'an kaan gadi baasanii ajjeesuu fi kaan qabanii asi buutee dhabamsiisaa jiru jedhe humni badii Abiy Ahmad kun. Fiinxaleeyyiin Amaaraa PP'dhaan deeggaraman ammallee duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa. Fiinxaleeyyiin Amaaraa PP'dhaan deeggaraman ammallee duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru. Guyyaa kaleessaa jechuun muddee 8 bara 2020 takka kanneen PP'dhaan deeggaramanii fi hidhachiifaman humnootni fiinxaleeyyii Amaaraa uummata Oromoo ajjeesuu dararuu fi qabeenya gubuun itti fufee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamuu ganda Ciniinna Hagaya bakka Dhagaa Boroo jedhamtutti halkan kaleessaa gara ganamaatti manneen jireenya uummataa fi qabeenya keessa jiru hunda gubaa turan. Namoonni gariin ajjeefamuu kaanis madaa'aniiru. Uummanni gandichaas baqatee jira. Obbo Tafarraa Galataa ajjeesanii mana isaa kan ilma isaa fi kan soddaa isaa gubanii jiru. Loon qalanii midhaan isaas ibiddaan gubanii jiru. Soddaa isaa obbo Damissoo Abarraa Tajjuu fi ilma isaa rasaasaan rukutanii mana yaalaa galanii jiru. Hidhattoonni fiinxaleeyyii Amaaraa kun halkan walakkaa booda gara ganamaatti lafa qonnaa isaaniitti seenuun hojii sororkeessummaa kana raawwatan.
lammiileen Oromoo biyya Jibuutii jiraatan irra dararaa cimaan gahaa jiraachuun barame. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Lammiilee Oromoo biyya Jibuutii jiraatan irra dararaan cimaan gahaa jiraachuun dhaga'ame. Lammiilee Oromoo biyya Jibuutii jiraatan irra dararaan cimaan irra gahaa jiraachuu odeeffannoo madda nageenyaa dhaqqabanii mirkaneessa. Lammiileen Oromoo Jibuutii magaalaa Tajirraa keessa jiraatan isin juntaa fi oneg jechuudhaan dhalattoota Affaariin dararamaa jirra jedhu. Lammiileen kun akka lammiileen kunneen jedhanitti hanga gaafa jimaatatti namni Oromoo taate marti akka biyya Jibuutii gadhiistanii baatan jechuun akeekkachiifni itti kennamee taa'aa akka jiran dubbatu. Guyyaa dheengaddaa magaalaa Matana keessatti ilmaan Oromoo nama 3 bakka isaan ciisanitti dhaquun dhahanii isaanii lubbuu baasuuf ka'anii namni yeroo itti dhufu biraa deeman jedhu. Ijoolleen kunis hanga ammaa mana yaalaa akka jirantu himame. Ammas ilmaanumti Affaar kun guyyaa 3 dura shamarran Oromoo huccuu aadaa yookaan alaabaa Oromoo ofirraa qabu uffattee waan jirtuuf irratti qabanii tarsaasanii akka rakkoon uumamuuf yaalii godhaa akka jiran maddeen keenya itti dabaluun ibsanii jiru. Isinis ilmaan Oromoo nama tokko hin tuqinaa halkanis kophaa keessan hin deeminaa ergaan jedhu darbee jira. Itoophiyaan biyya Saharaa gadi gaazexeessitoota hedduu hiite lammaffaadha jedhe CPJ'n. Bal'ina oduu kanaa Sayyidawee waan qindeeffate qaba. Itoophiyaan biyya Saharaa gadi gaazexeessitoota hedduu hiite lammaffaadha jedhe CPJ'n. Dhaabbanni idil addunyaa mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gabaasa bara 2021 isaa keessatti Itoophiyaan gaazexeessitoota 9 hidhuun biyyoota Saharaa gadii keessaa lammaffaarra jirti jedhe. Komitee to Protect Journalistiin gabaasa har'a baaseen biyyoota Saharaa gadii keessaa gaazexeessitoota hidhuun biyyi jalqabaarra jirtu Eertiraa ta'uu ibse. Gabaasichi gaazexeessitoonni 9 Itoophiyaa keessatti hidhaarra jiraachuu isaanii ibsuun kunis waggoota muraasa dura fooyya'insa biyyattiitti mul'atee ture duubatti deebiseera jedhe. Biyyoota Saharaa gadii keessaa Itoophiyaan walabummaan pireesii akka malee duubatti deebi'eera. Mootummaan Abiy Ahmad gaazexeessitoota hidhuun Eertiraatti aanuun lammaffaa ta'eera jechuun CPJ'tti daayirektarri editoriaalii Arles Geetis dubbataniiru. Waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota finciltoota naannoo Tigraay keessa jiran waliin gaggeeffamaa jiru hidhaa kanaaf sababa ta'uu himaniiru. Haaluma kanaan gaazexeessitoota hidhaarra jiran 9 keessaa 6 walakkaa ji'a onkololeessaa eegaluun erga waraanichi hammaatee labsii yeroo muddamaa labsame kanneen hidhamanidha jechuun daayirektareetiin himaniiru. Walumaa galatti aardii Afriikaa keessa gaazexeessitoota 25 hidhuun Masriin tokkoffaa yoo taatu Itoophiyaa fi Eertiraan 9 hidhuun lammaffaa fi sadaffaa qabataniiru. Akkasumas CPJ'n gabaasa isaa keessatti gaazexeessitoota dhaabbata OBN kan ture Siisaay Fidaa kan naannoo Oromiyaa magaalaa Dambidollootti ajjeefame dabaluun caqaseera. Walumaa galatti addunyaa irratti gaazexeessitoonni 19 bara kana ajjeefamaniiru. Bara darbe gaazexeessitoota 22 ture jedhan kan ajjeefame. Dabalataan gaazexeessitoonni 3 bakka waraanni jiru seenanii osoo gabaasanii 2 ammoo fincila marfataarra osoo gabaasanii ajjeefamuu isaanii CPJ'n gabaaseera. Indiyaa fi Meksikoon biyyoota gaazexeessitoonni baay'inaan itti ajjeefaman jalqabaa ta'uu yoo dursan Burkina Faso, Soomaaliyaa fi Kolombiyaan itti aanu. Chaayinaa waggoota 3 walitti aansuun hidhaa gaazexeessitoota sadarkaa tokkoffaa yoo qabattu bara 2021 xumuramuu jiru kanatti gaazexeessitoota 50 hiiteetti. Maayinaamar, Masrii fi Veetnaam Chaayinaatti aanuun sadarkaaleetti aanan qabatuun Itoophiyaan ammoo akka addunyaatti hidhaa gaazexeessitootaan sadarkaa tokkoffaa kan qabatte yoo ta'u walumaa galatti addunyaa kanarratti gaazexeessitoonni 293 hidhamanii jiru. Isaan keessaa parsantii 14 kan ta'an dubartoota. CPJ'n lakkoofsi kun erga ragaa walitti qabuu jalqabee as isa guddaa ta'uu fi biyyoonni adda addaas baratti seera teknoolojii haaraa itti baasan ta'uu eereera. Maddi BBCdha. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa odunarraaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.